Yooyyaa kam jirtu guyyaa har'a kan waliin baran qubee afaan oromoo guddaaf xiqqaasaa jedha. Qubeen afaan oromoo bakka sadiitti qoodama. Isaanis qubee dubbifamaa, qubee dubbachiiftuu fi qubee dachaa jedhamanii beekamu. Qubeen afaan oromoo dubbachiiftuu kan jennee waamnu kun afaan oromoo keessatti isa guddaa fi isa ijoo kan ta'edha. Qubee kana malee jechi ijaaramuun maqaa barreeffamuun hin danda'u. Warri kun akkuma maqaa isaanii jecha tokko keessatti jala galanii kan hima sana dubbichisanidha. Fakkeenyaaf inni qabarra jiru kun jala A, E, I, O, U jennee waamnaa jedha. Kanaaf jechaadha warri kun jechaadha baay'een isaanii beekaa shanidha. A, E, I, O, U jedhamanii beekamu. Isheen biraa kun immoo jechaadha A xiqqaa, E xiqqaa, I xiqqaa, O xiqqaa, U xiqqaa warra jennee waamnudha jechaadha. Warreen kanatu afaan oromoo keessatti galumsaanii galanii hima tokko guutuu taasisuu. Namoonni barachuu barbaadan yuutuubii keenya barsiisaa Girmaa Malaakuu kan jedhu sabiskiraayib godhaa. Lakkoofsa bilbilaa achirra jiru namoo quunnamuu dandeessu. Galatooma.